Walwaraansi Israa'elii fi garee Palestaayinii Hamaasii wajjiniin Gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka ittiin fufne taasisuudhaaf gaaffii dhukaasa dhaabuu dhiyaachaa jiru. Israa'el akka hin fudhanne muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyaahuu beeksisaniiru. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 307 חללי צה"ל ולמשפחותיהם של 210 חטופים. Akkuma Yuunaayitid Steetsi haleellaa boombii Per Harbarii fi haleellaa shororkeessummaa fulbaana 11 booddee waliigaltee dhukaasa dhaabuu fudhachuu didde. Israa'elis haleellaa suukanneessaa onkoloolessa 7 booddee waliigaltee Hamaasii wajjiniin dhukaasa dhaabuu hin fudhattu. Gaaffiin dhukaasa dhaabuu gaaffii Israa'eliin Hamaasitti shororkeessummaatti gocha gara jabeenyaatti harka kennisiisuuti. Sun hin ta'u jedhani Naataniyaahuu. Eegumsa siviilotaaf taasifamuu qabu irratti yemmuu waamichi dhiyaachaa jiru kanatti Gaazaa keessatti haleellaa waraana lafoo kan taasisaa jiru waraanni Israa'el wixata kaleessaa irraa kaasee gara kaaba Gaazaatti babal'achaa akka jiru ibsameera. Erga Hamaasii Israa'el irratti onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa raawwatee booda rakkoon namummaa lammiilee Palestaayin irra gahaa jiru yemmuu dabalaa deemaa jiru kanatti lola kanaan wal qabatee namoota lubbuun isaanii darbe 8,300 ga'uu isaatii fi isaan keessaa 3,000 kan ta'anu ijoolleewwan ta'uu isaanii hospitaalli bulchiinsa Hamaas jala jiruu fi Gaazaatti argamu ibsee jira. Lola kanaan lammiilee Israa'el ajjeefaman 1,400 dabalatee namoota 230 ta'an garee Hamaasiin butamanii fudhatamuun isaanii gabaasamee jira. Lammiilee Israa'el Hamaasiin ajjeefamaniin wal qabatee muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu akka aangoo isaanii gallakkisan waamicha dhiyaachaa jiruu fi dhiibbaa taasifamaa jiru akka hin fudhanne Netanyahuun beeksisuun isaaniis gabaasamee jira. Ministeerri dhimma alaa fi ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Steetsi waa'ee gargaarsa dabalataa Yuukireeniif Israa'eliif taasifamuu qabu irratti miseensota mana maree bakka bu'ootaaf akka ibsan beekamee jira. Ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinkenii fi ministeerri ittisaa Lloyd Austin fuullee koree bakka bu'oota uummataa isa baajata eeyyamuudhaa fi aangoo qabu irratti dhiyaatanii kan ibsanii waa'ee barbaachisummaa gargaarsi dabalataa Yuukireenii fi Israa'eliif taasifamuu qaba jechuudhaan Pireezidaanti Baayiden dhiyeessanii doolaara biliyoonii 100 fi biliyoonii 6 akka ta'e ibsameera. Pireezidaanti Baayiden weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasisaa jirtuu fi waraana Israa'el garee Hamaasii isa lammiilee Ameerikaa humnaan butee jira jedhame irratti taasisaa jirtu. Maallaqaan deeggaruun akka barbaachisu ibsanii deeggarsa mana maree gaafachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Karaa biraatiin akka maddi oduu humna qilleensaa Yuunaayitid Steetsi jedhetti ministeeronni lamman dhimma gargaarsaa Yuukireenii fi Israa'elii alattis waa'ee humni galaanaa Yuunaayitid Steetsi Biriteenii fi Awustiraaliyaa wajjiniin waliigaltee taasifame irratti hundaa'uudhaan ijaaruudhaaf karoorfate doonii galaana keessaa yookiin sammariinii meeshaa waraana nuukileeraa baatu ilaalchisee gaaffiiwwan mana mareerraa dhiyaatanuufis deebii akka kennanu beekameera. Manni maree bulchiinsa naannoo Sidaamaa mirgi kantiibaa magaalaa Hawaasaa duraaniif aangawoota mootummaa naannichaa 2 akka irraa fudhatamu murteessee jira. Bafaqaaduu Morodaa. Kantiibaan magaalaa Hawaasaa duraanii obbo Tsaggaayee Tukkee mirgi himatamuu irraa isaan eegu akka irraa ka'u kan taasifame waa'ee malaammaltummaatiin wal qabatee akka ta'e ibsamee jira. Akka maatiin sagalee Ameerikaatti himanitti obbo Tsaggaayeen manni maree naannichaa murtoo kana irra ga'uu isaatiin dura erga qabamanii hidhamanii 7 ta'eera. Mana hidhaa magaalaa Hawaasaa keessa kan jiranu kantiibaan magaalichaa duraanii mirga wal'aansa fayyaa argachuu akka hin dandeenye maatiin isaanii dabalanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kantiibaan magaalaa Hawaasaa duraaniitii fi hanga'oonni biroo hidhamuu isaaniitiin ji'a 3 dura hojjettoonni mootummaa magaalaa Hawaasaa keessa jiran hiriira bahuudhaan uummataa fi tajaajila gaarii waan kennaa hin jirree fi dhiifama gaafachuun isaanii akka gabaasame Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaa irraa ibsee jira. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiru dilaalli yeroodhaan akka walitti hin qabamne gufuu ta'e jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa beeksisee jira. Ittaanaatti gaafatamaan waajjira galii naannoo Amaaraa obbo Fiqira Maariyaam Dajane raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waggaa bajataa nuusa waggaa jalqabaa irratti dilaalli walitti qabamuuf ture keessaa hanga ammaatti harki 3 keessaa tokko qofa walitti qabuun danda'amee jira jedhan. Naannicha keessumaa kutaa gama dhiyaa keessatti nageenyi boora'uun dilaala walitti qabuuf gufuu ta'uu kan ibsan itti gaafatamaan waajjirichaa waajjirri isaanii qarshii biliyoona 17 walitti qabuuf karoorsus kan walitti qabamuu danda'e qarshii biliyoona 6.2 qofaa ta'uusaa ibsan. Kunis galii gadaanaadha jedhanii walitti bu'iinsichi akkasiin itti fufe taanaan mootummaan hojjettootaaf mindaa kaffaluuf dandeettii dhabuuf akka danda'u akeekkachiisaniiru. Daldaltoonni VOA'n dubbise garuu sababaa walitti bu'iinsaan suuqiileen keenya cufamuu isaatii ni jedhan. Ogeessi qabeenyaa dhimma dinagdee obbo Yirgaa Tasfaayee gama isaaniin dilaalli mootummaa walitti qabamuu dhabuun rakkoo dinagdeef hawaasaa naannichaaf gumaacha jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gara oduu taanutti naaceen immoo mootiin biyya United Kingdom Charles Sadaffaan daawwannaa guyyaa 4f har'a gara Keeniyaatti imalaniiru. Komishineen mirga namummaa Keeniyaa mootichi akka uummata Keeniyaa dhiifama gaafatan waamicha taasisee jira. Bafaqaadu.
Mootiin Chaarles Sadaffaan haadha warraa isaanii mootittii Kamiilaa wajjiniin qibxataarraa ganama yemmuu Naayiroobii ga'an pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo simannaa taasisaniifii jiru. Mootichi du'a haadha isaanii mootittii Elsaabeet booda yemmuu Afrikaa daawwatan yeroo jalqabaatiif ta'uu isaa kan ibse masaraan mootichaa Baakingaham daawwannichi karaa misooma diinagdeetiin karaa jijjiirama qilleensaatii fi dhimma nageenyaatiin Keeniyaa wajjiniin hariiroo jabeessuudhaaf akka ta'e ibsee jira. Karaa biraatiin yemmuu mootichi Keeniyaa gahan biyyi isaanii yemmuu Keeniyaa sirna bittaa jalatti bulchaa turte yakka waraanni Biriteen uummata Keeniyaa irratti raawwatee fi miidhaa sirni bittaa lammiilee biyyattii irratti gahee fi mootichi akka ifatti dhiifama gaafatan Komishiiniin Mirga Namoomaa Keeniyaa gaafatee jira. Hoogganaan boordii Komishinii Mirga Namoomaa Keeniyaa Daavinder Laambaa bara dukkanaa bara sirna bittaa sana keessa waan lammiilee Keeniyaa irratti raawwatame mootummaan Biriteen sirriitti akka hin hubanne ibsanii galmee dhumiinsa raawwate sana agarsiisu Komishinii olaanaa mootummaa Biriteeniif dhiyeessuu isaanii erga himanii booda uummanni Keeniyaa badiinsa raawwatame sanaa fi dhiifama gaafatamuu qaba jedhaniiru. Sirna bittaa bara 1900 jalqabee amma biyyattiin walaba baatutti Keeniyaa keessa ture mormuudhaan lammiileen Keeniyaa falmaa turan 90,000 ta'anii du'anii 100,000 fi 60,000 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii Komishiiniin Mirga Namoomaa Keeniyaa ibsee jira. Daawwannaan mootiin Biriteen Keeniyaatti taasisaa jiran yemmuu biyyoottan Afrikaa yeroo sirna bittaa jalaa walaba ba'an waggaa 60ffaa kabajaa jiranutti yemmuu ta'u mootiin Chaarles turtii isaanii guyyaa 4 Keeniyaa keessatti taasisan keessaa guyyoottan 2 erga Naayiroobii turanii booda guyyaa 2 immoo magaala Keeniyaa galaana irratti argamtu Mombaasaa akka deeman gabaasameera. Telefoon haleellaan guyyoota afuriif Gaazaa keessatti raawwatte Faalistiinota kumaan lakkaawaman galaafatee jira. Kunis haleellaa ajaa'ibsiisaa gareen hidhattoota Hamaas onkoloolessa 7 namoota nagaa irratti raawwateen lammiilee Israa'el 1,400 ajjeefamuu sanaaf deebii kennamedha. Garuu Israa'el lola gara lafoo xiqqoo Randeebiyaa lola gara lafa xiqqoo namaan guutame kanatti fiddeen qondaaltonni Waashingtan, Mooskoo, Teeraaniif Ankaraarraa dhufan xiinxalaa jiru. Gabaasa Anita Paawul Waayit Haawus irraa ergite jaalannee dhiyeessa. White House gargaarsi namoomaa daangeffamee fi tajaajilli telekoomii Gaazaa keessatti deebi'ee jalqabuusaa akka simatu ibsee jira. Kunis Israa'el haleellaa gareen hidhattoota Hamaas onkoloolessa 7 raawwateef deebii kennuudhaan haleellaa lafoo naannoo sanarratti raawwatte itti fuftee yeroo jirtutti. Bulchiinsi Baayidenis gareewwan hidhatan lola kana keessaa akka bahan akeekkachiisi kennee ture irra deddeebi'ee dhaga'amaa jira. John Kirby mana maree nageenya biyyoolessaaf daayirektera koominikeeshinii Tarsiimooti. Isaanis akka jedhanitti Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it. And as you all know, we have strengthened our force posture. Garee wal dhabdee kana fayyadamuu barbaadu kamiifuu ergaan keenya kanan hojjetiin akka jedhu. Akkuma hundi keessan beektan naannoo sana keessatti humna keenya cimsinee jirra. Gareen dhimma kanatti utaaluuf qoramuu danda'u kamiyyuu dirqama loltoota keenya dhaabilee keenya kanneen duukaa deemaa jiran eeguu dantaa nageenyaa biyyaalessaa keenyaa naannicha keessatti baay'ee cimsinee kan ilaallu ta'uu akka beeku loltoota keenya ICC'n Iraaqii fi Sooriyaa keessatti faana bu'aa jiranis itti fufinsaan kan ilaalaa jiru ta'uu isaati. Garuu wal dhabdeen kun yaada uummataa keessattis dhoohee jira. Namoonni 100 lakkaa'aman dhuma torban darbee buufata xayyaaraa naannoo Raashaa Daagestaan keessatti argamu weeraruudhaan balaliin Teelaaviiv irraa dhufuu isaarratti arrabsoo farra juushotaa iyyuudhaan dhageessisaniiru. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutin wanni ta'e kun gidduu seensa biyyootii alaatii jechuun komatan. Haalli kaleessa galgala Makaachkaalaa keessatti ta'e kun caasaa miidiyaalee hawaasummaan illee utuu nafiin kan inni toosisame. Daangaa Yukireen keessaa qaamota tajaajila basaasa biyyoota gama dhiyaatiin ture. Karbiin gama isaaniitiin dubbiin Raashaa kun kan baratamedha jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Pireezidaantiin Tarkii Recep Erdogan Yuunaayitid Isteetsi Hamaasiin garee shororkeessummaatti ramaduu ishee irratti waliigaluu dhabuu isaanii ibsuudhaan komee biraafis qaama biraatti quba qaban. The West has the biggest responsibility for the massacre in Gaza. Ajjecha Gaazaa keessatti raawwatameef itti gaafatamummaa guddaa akka qaban biyyoota gama dhiyaati. Qondaaltonni Iraanis akkasuma irratti buufataniiru. Ministiriin Haajaa Alaa Iraan Hussein Amir Abdullaahiyaan torban darbee waltajjii tokkummaa mootummootaa irratti ilaalcha qaban ibsaniiru. It has been 3 weeks that we have been witness to the war crimes and genocide of the Mootummaan Israa'el yakka waraanaa fi duguuginsa sanyii Gaazaa fi West Bank ka Falastiin dhuunfataa jiru keessatti raawwateef eega ragaa ba'utti kaane torban 3 ta'eera. Ameerikaa fi biyyoonni Awurooppaa hedduun chaartara tokkummaa mootummootaaf seera addunyaa osoo hin eegin Israa'el ishee dhuunfatte cinaa dhaabbachuun isaanii ni yaadatama. Gama biraan immoo lammiileen Iraan daandii irratti ba'uudhaan mormii qaban dhageessisanii jiran. Jaan Karbii akka jedhanitti White House waliigaltee dhabuu fi wal dhabdee gidduutti sarara xiqqaan akka jiru amana. Bulchiinsi kun weerara farra juushotaa dammaqinaan akka ilaalu dubbataniiru.
we believe in the right of peaceful protest, even if it's, espousing ideas we don't agree with. Nuti mirga mormii karaa nagaa geggeessamutti ni amanna. Yoo yaada nuti irratti waliin galle ka deeggaran ta'ellee garuu mormiin karaa nagaa akka kaleessa daangestaan keessatti raawwatame sana hookkaratti akka jijjiiramu yookaan immoo balaatti akka jijjiiramu namni kamiyyuu arguun barbaadu. Kanaafuu kun yaaddoo waan ta'eef michootaaf waltaatota keenya waliin haasa'utti fufna. Garuu mormiin kun waan baay'achaa dhufee fi White House biyya keessatti kan isa mudataa jirudha. Sababiin isaas mormitoonni baay'een isaanii Faalistiinoota deeggaran garuu Israa'eliin qeeqan. Torbanneen darban kana keessa yuunivarsiitiiwwan gurguddoo Ameerikaa keessatti mormiin ega mudatee